Tana sifin de bisara konga bu ajandan inni dura isa kana yin singi. Ajanda mana kenya dura khanuma arra khan marra saudo senne. Tanarratti duuba maal raashee kotii gurgurdoo yaamuu barbaaddetti gaafii takketti tanarratti. Lakki yoon isaan dhufanii dandeettii qabaatan hana wajji haasawanii ati yoon dandeettii qabaatte isaanirraa bakka buutee haasawuu dandeessa ammaan tana gaafii naaf deebisi malee. An akka mataa kootirraa hin haasawa malee akka namarraati miti haa. Kanama maaliif kaaftaree sheekanas jettee bakka sheekanas miire yoon naa dhufe ammoo yoon akka nagarsiise akka san kitaabarraa bansiise nagarsiise akka inni naaf hime san irraan fudha. Sheekani jettee miire rakkoon qabu isin birattillee sheekani yoon nutillee nu bira dhufanillee akka nama sheekaa tokkotti ni kabajna. Ati ammaan tana ajandaa mana keenyaa gaafii irraa si gaafadde naaf ni deebifta Muhammad. Ani deebisee. Sheekh Abdul Qadir al-Jilani aqiidaa wahabiyya irra jira moo aqiidaa suufiyya irra jira? Awwala wahabiyyaa ta'uu kana fudhattanii miisin. Isunumaat ittiin waama. Akkamitti? Mo'ati wahabiyyatti nun beektu ahli sunnatti nu haamta. Hayyee irraan siif deebi'a. Sheekh Abdul Qadir al-Jilani aqiidaa ahli sunnati wal jamaa irra jira moo aqiidaa suufiyya irra jira? Aqiidaa ahlu sunnati wal jamaa suufiyya irra jira. Aqiidaa teessan irra jiraami? Hayyee jecha Sheekh Abdul Qadir al-Jilani yoon siif fide ni fudhatta Sheekh Abdul Qadir al-Jilani aqiidaa teenya irra jira jette. Isin aqiidaan teessan tami sila? Rakkoon qabu ni fudhatta habiibi. Wahabiyya maamiyye? Yoon ittiin nu yaamtee wahabiyya jettee harrabaatiin illee ittiin nu yaamte rakkoon qabu tanaa arma waa'ee arrabarran jirru ni fudhatta? Nin fudhee. Jecha Sheekh Abdul Qadir al-Jilani yoon siif fide ni fudhatta jaallo? Nin fudhadha waa takka inshallah. Galatoomin sinja asumaanu Sheekh Abdul Qadir al-Jilani akka jiru garta rabbiin zaataan arshii irratti oltee jaani fudhatta? Zaataan? Zaataan arshii irratti oltee jaani fudhatta? Jecha isaatii kun? Jecha isaati kitaaba isaa baneetiin hawaasa nama 250 irratti baneetiin si garsiisaatillee viidiyoo banadhu habiibi. Eshi bani. Kitaabaa fi fuula isaa. Yoon siifid Muhammad Amin Khiyyar yoon siifid narraa ni fudhatta? Sirraa hin fudhammoo kitaabicha laalamaadha laala wanni sii galuu qabu. Wallahi kitaaba keessaa fi gubballee baneetiin si garsiisa harka kiyyaan ammallee baneetiin si garsiisa narraa ni fudhatta tokkoffarratti yoon kitaaba kana keessaa jecha isaa kana garte rabbiin zaatan arshi irratti ol ta'uu. Anis jecha isaa sittiin fidammaa inshaallah rakkoon qabu bani nagarsiise. Jecha isaa kitaaba isaa keessaa yoon natti fidde rakkoon qabu sirraan fudhaati. Hayyee yoon kitaaba isaa keessaa jecha kana sitti fide narraa ni fudhattaa hin jee yookaan sirraan fudhaa yookaan sirraan fudhu jee habiibi. Sababni isaatis jecha inni hin je'ame waa wahabiyyaan itti dabaluu jirtuu fi bar waan hin jeen ka isin itti dabaluu jirtanii jira. Maal jee beektaa Abdul Qadir al-Jilani? Habiibii xiyya akkanitti kitaaba kana si garsiisu garta akkatti duuba isaa banee si garsiiseetiin keessa isaa banee si garsiisee atillee yoon if biraa qabaatte fuula sittin himaa maqaa kitaabaa sittin himaa naaf banatta yoon if biraan qabaanne pilaastoor irra seenteeti buufatta yoon feete pilaastoor irra illee jiraatuun oolu kitaabni isaa kuni. Ammuma Abdul Qadir al-Jilani matama isaatiin maal jee beektaa? Iza alima al-muriid خطأ على شيخي فلينبهه فإن رجع عن خطائه فزاق الأمر وإلا فاترك القول واتبع الشرع. ستجي جيتش كان يادت محمد أمين محمد أمين نندقى جالو akkan jeeti yoon kitaaba kana biraa qabaate maqaa sitti himeetiin fuulallee sitti himaa ni banatta yoon biraan qabaanne pilaastoor irra galtee gaduu buufattaati kitaaba yoon si garsiise ni fudhattaa jecha kana. Kitaaba gootan samaaletti goonaadhaa barnuti duraan dursee kitaaba qophii gootanii guutuu keessaa fixanii waan inni hin jeenu ammuuf biraatti dabaltanii. Laala yoon googil way keenya googil
جوجل نافي ستيلي والكتا يوم فيت جوجل الراجع دوبو فتاتي كتابنا كوبي تقول لي لالتاتي يون نسيف دينا راني فدات حبيبي مي أما كتاب سبير جرول كابي مي دران درسه قولي كتاب إساء كمي قال تومي ايوا كتاب إساء كمي مي قولي غرتي أغريتين جري كاميرا دورا سيف ديبسو لا كدي سباق أغريتين جري ايوا لكي حالا نكا غرتون فدلا الغنية حين يتجا الغنية لطالب طريق الحق عز وجل في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية للشيخ عبد القادر الجيلاني ختامنا مخم كيساتي وخيساتي متى حبيبي ظرف تيسات كيس الله أعلم خيسا الليلة كي بنيتو من سيغر سيسا ظرفين كيساتي ايغا ختامنا مخم كيساتو ومن تخيساسي يوني براكا باتفورة ستني ماني بناتا انتاني وصوصا انتين تعريف سنقروا جرتان كانت بيته obboleessa kiyya nuti sheekh abdulqaadir iljeelaani akka isinii mattanitti ni mannuuti kitaabni isaa sibiroo ni jira moo hin jiru كشي عبد القادر الجيلاني نبرة نجرة oguliyyaan sibira ni jira maal shabakaa si darbi obboleessa kiyya ol deebi dhiifamaa wajji ol deebi mee yoon shabakaan si darbi mee ustaada yoon shabakaan isin darbi ol deebi amee olin isin baasaatti gastii seenaati